Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kana isinitti himna oduu sa'aatii kana kan isinitti mo'anii Mallasa Dirribsaati. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed jiraattota magaalaa Dasee fi naannawaa ishee waliin mari'atanii. Hirmaattonni waltajjii marichaas Ministeera Muummee Abiy Ahmed gaaffilee hawaas dinagdee fi siyaasaa garaagaraa akka gaafatanidha kan ibsame. Ministeerri Muummichaas dhimmoota garaagaraa irratti hirmaattotaa fi ibsa akka kennanii himamee jira. Waltajjii marii kanarratti Ministeerri Muummee Taanaa Dammaqa Makonninii fi Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Ambaachaaw Makonnin argamanii jiru. Itoophiyaa fi Baankiin Addunyaa waliigaltee deeggarsa doolaara miiliyoona 500 har'a mallatteessanii. Waliigaltee kana gama Itoophiyaatiin Ministeerri Maallaqaa fi Dinagdee wayitaa mallatteessanii gama Baankii Addunyaatiin immoo Daayirektara Itoophiyaa Kaaroolayinee Tarkiitu mallatteesse. Deeggarsi maallaqaa kun sagantaa bulchiinsa sirna hojiirra oolchuun naannawaa eeguuf oolaa jedhamee jira. Deeggarsi sagantaa waggaa 5 turuu kana adeemsa bu'aa irratti hundaa'een hojiirra kan oolfamu akka ta'es ibsamee jira. Pirezidaantii Taanaan naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hospitaala sadarkaa jalqabaa madda walaaboo eebbisuun ifatti hojii jalqabsiisuun ibsame. Hospitaalichi godina Baalee Aanaa madda walaabutti kan ijaarame yommuu ta'u jiraattota aanichaa fi aanaalee ollaa 100 fi 50 fi tajaajila kennuu danda'a jedhamee jira. Hospitaalli madda walaaboo baasii ijaarsa fi meeshaa wal'aansa birrii miiliyoona 60 oliin hojjetame jedhame. Ijaarsi hospitaalichaa bara 2005 kan eegalame bara 2009 xumurame jedhamee jira. Godina Harargee lixaa aanaalee garaagaraatti dhukkuba kooleeraa mul'ate to'achuu fi tattaaffii qindaa'aan taasifamaa jira jedha waajjirri fayyaa godinichaa. Hanga ammaatti dhukkuba kanaan lubbuun nama 2 kan darbe yommuu ta'u hedduunis dhukkubichaan qabamuutu ibsame. Udeemusa gabaasa bilbilaa qaba. Egaa dhibeen garaa kaasaa akka ariifachiisaa jedhamu godina Harargee lixaa aanaalee garaagaraa keessatti mul'ateeti jira. Dhibeen kun akka Harargee lixaatti aanaa Odaa Bultum, magaalaa Baddeessaa, aanaa Mi'eessoo, Assaboot, aanaa Cirootii fi aanaa Gammachiis seenuun isaa waajjirri fayyaa godina Harargee lixaa nu ifoomseeti jira. Namoota 2 lubbuun isaa kan dabre yommuu ta'u namni 300 ol qabamee akka jiru waajjirri fayyaa Harargee lixaa nu ibseeti jira. Ta'us garuu lakkoofsa nama du'aniiti irratti wanni uummata keessa jiruu fi wanni waajjirri fayyaa nu ibse akka wal dhabu asumaan isin ibsuu barbaanna. Akka ogeeyyii fayyaa naannichatti agarree dubbisne nu ibsanitti ka'umsi dhibee garaa kaasaa akka ariifachiisaadha. Bishaan faalame dhuguu, mana fincaanii sirriitti fayyadamuu dhabuu fi mana fincaanii eega deemanii bahan booda harka fi sirriitti qulqulleeffachuu dhabuu akka ta'e akkasumas kuduraa fi muduraa osoo sirriitti hin bilcheessin nyaachuu wantoota kan akka maangoo, muuzaa fi shankooraa osoo sirriitti hin qulqulleessin nyaachuu akka ta'e egaa ogeeyyiin fayyaa naannichatti agarree dubbisne nu ibsaniiti jiranii. Bakka dhibeen kun mul'ate hundatti wal'aansa dhibee kanaatiif buufanni wal'aansa yeroo CTC jedhamu bakka hundatti dhaabbatee ogeeyyiin fayyaa qixa sirriitiin uummata isaanii tajaajilaa kan jiranii. Ministeerri fayyaa akka Itoophiyaatti hojjettoonni isaa bobbaasee hojjettoonni isaa uummata keessa jiranii keessaafuu naannoolee baadiyyaa irratti fuulleeffate naannoo akka malee dhukkubni kun itti babal'ate jedhamee shakkame irratti dursii talaalliin amma akka kennamuuf akka namni kun dhibee kanaan hin qabamne godhuudhaaf akka carraaqaa jiran waajjirri fayyaa godina Harargee lixaa nu ibseeti jira. Garuu hanqinni hojjettoonni akka jiranitti afaan Amaaraa malee hin beekanii uummanni isaan tajaajiluu dhufan ammoo afaan Oromoo malee hin beekanii bakka kanatti uummanni hanqina himachaati ture. Gama biraatiin ammoo inni fincaanii namoonni hundi akka qotatu saamunaa ejeksii fi daaraa haa ta'e yoo saamunaan qabaanne daaraan harka isaanii akka dhiqatanii nyaatan salaxaa kuduraa fi muduraa dheedhii magaalarraa bitanii osoo sirriitti hin qulqulleessin nyaachuu kan qabne yookaan ammoo hanga dhibeen kun dhaabbatee guutumatti mirkanaa'utti uumama kanarraa uummanni keenya akka qusatu keessaafuu immoo magaalaa Baddeessaatii fi aanaa Odaa Bultum irratti dhibeen kun to'atamuun waan akka malee ulfaachaa jiruuf jecha namoonni achitti dhaqanii bishaan faalame sanillee akka hin fayyadamnee fi kuduraa fi muduraa magaalaa sanii akka hin fayyadamne addatti dhaamameeti jira. Gama biraatiin ammoo
aanaa Ciroo buufata yaala yeroo CTC naannoo Saarotti dhaabbatee jiru irratti ogeeyyiin fayyaa xiqqishoo tasgabbii dhabuudhaan namoota dhibuma ammeebaa fa'aadhaan garaa kaasaa biraatiin qabamanis dukkaanatti walitti darbanii akka yaasaan itti uummanni shororkaa'ee bakka takkatti walitti qabames ni jira. Waajirri fayyaa godinaatii fi qaamni garaagaraa waan kanas furuudhaaf tumsa barbaachisu godhaa kan jiru. Oduu biyya alaatti dabarra. Hong Kong labsii wixinee lammiilee yakkaan shakkaman Chaayinaatti dabarsanii kennuu fi dandeessisuu dhorkite. Labsiin wixinee kun dhorkamuu kan beeksisanii hooggantuu olaantuu Hong Kong Carrie Lam. Labsii wixinee kana jiraattota Hong Kong bira mormii cimaan mudatullee hooggantuun Hong Kong kun garuu haqoo fi didaniiti kan turani. Dhiibbaan Chaayinaan bulchiinsa Hong Kong irraan geessu dabalaa jira jechuun jiraattonni Hong Kong cimsanii kan mormani. Hooggantuu olaantuun Hong Kong Carrie Lam wayita labsiin wixinichaa dhorkamuu ifoomsanitti kaayyoon isaanii faayidaa Hong Kong kabajsiisuudha jedhanii jiru BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwatanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.